from. Please don't cut. Very fine. I'm from Bale or Madolabo, I think. Where's that? Oromia. Oh, really? Okay. Yeah. I'm from. Is it Dirre or Harar? I'm not sure. It's one of them. One of them, yeah. But this looks really. There were a lot of people knew about my grandfather, General Wako Gutu, but I knew very little. As I said, I grew up here mostly. I came here when I was 7 years old, and I never really reached out to my roots and learned about my history. And doing this project has allowed me to kind of connect with them and reach out to my roots. I came to the United States when I was 5 years old, and so for the most part of my life, the Oromo, I never really had an Oromo identity because I never really, to be honest, cared about it because it didn't seem like it impacted me. So just being a part of this amazing event really taught me, and just learning from General Wako Gutu and who he was, because he was a man who had not only kept not only his religion, but also inspired me to keep my heritage and my culture as well, so that it's not my identity is not one-dimensional, and that it is as rich as our history is. Namni bira jiru kun Sheikh Musa Baatii Waaqoo Jaarratii nama gaafa maqabsoo durii gaafa 63 san sekretari ture barreessaa warra qabsoo san gaafa soofuu ture ammoo ilmaan keessan ta'ammaati fakkaakawwan teessan ta'ammaati warra amma jiru kana biyya alaa ka jiru ka biyya keessa jiru kanaaf maal dhaamta nama meessa nama wanni nuti dhaamnu du'a qabiyyeetaa irratti du'a lafataan irratti du'a lafatee san irratti eenyu ka jedhamu tokkolleen lafatii yaa'anii lafatee Oromoo fudhatee itti gubbaa taa'ee Achimaayii gaafina isa gaafadhu waan samar bira baatanii dabartan hariyaan hedduu isin biraa dhumte jaalalloon hedduu qabeen hedduu isin biraa dhume har'a ammoo yoo qabsoo sanni ummatiin kabajaa guyyaa keessan san kabajee rabbi moofrii isin dheeressee ummata samararra haftanii har'a maaltu isin dhagama ilmaan teessanii maal dhaamtanii maaltu isin dhagama wanni nu dhagama dhugaatti an duraanii dhiini nam kenna sun akkasitti dhume hafee jedheetiin garaayyaadha nutilleen ka jirru anu fi mataan kiyya waan jir gaafa dhiirti maqaan dhumte san maaf hin du'ini jedheetiin gisa hedduu halkan hagirraaf na bula sanarratti ammoo yoo ilmaan nu dhalli amma kaateetiin waan kana qabsootana qabsoo bara 50 kana amma gartee jireessin yoo jettu gartee akka nama ka du'i sulleen na agaleetti yaada akkasii qaba nulleen har'a ka jiru ani nam haasa'u kun akkuma nam du'eetti uf qaba yaada san qaba ammunas beenin jira malee yaan nan qabu yaadu nam du'ee san qaba malee waan hariyaan tiyya gartee na bira sottee fi ammoo yoo deebi'eetti ilmaan nu dhallu yookaan ka ilmaan teenu taate yookaan akaakawwan teenu taaterra waan abbootiin teenu irra dhumte san hin dhiifnu qabsoo sanarra garteetiin waan bara 50 sanarra addunyaa irraa mul'ifnaa yoo siin ka jettu taate anis akka nam jiruutti hisaabee isaanillee akka nam jiruutti hisaabee yaadeen qabsanii ammoo argee haga namni wadhal hin duune Oromoon garteetiin waa inni tokko dhalee tokko hin guddifne kaan dhalee nun guddifne duranaaf eegi ilmi kennallee narra yaada kana qabu ka ta'e haga bullubullee haga bilisoomnu yaada akkasii qaba. Jiraadhu gaa. Jiraadhu. Abireen isaa dheeraa ta'e jiraadhu gaa.